Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah barnoota haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Irra caalan namoonni baay'ee YouTube jara osoo subscribe dhibba shanin gahin subscribe 50 dhibban community tab jara banamaa jira. Community tab jechuun bakka YouTube irratti video share goonu suuraa irratti maxxansinu subscribe xixiqqoodhaan namoota baay'eedhaaf banamaa jira. Haala kamiin banachuu dandeenya ka jiru namoota baay'eetu na gaafataa jiru. Anis deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Akkuma beekamu duraan egaa jalqaba irratti nama subscribe kuma qabuuf banama ture booda 500tti gad deebi'ee jira. Amma garuu subscribe xiqqoodhumaan banamuu eegalee jira. Fakkeenyaaf amma AK Oromiyaa subscribe 84 qaba garuu community tab yookaan immoo bakki irraa YouTube irratti suuraa postii godhan akkasuma video namaa share irratti godhan video ofii achuma jalatti share godhan akkuma isin asirratti argitan subscribe 84in banamee jira jechuudha. Kanaafuu namni kamiyyuu banachuu danda'a jechuudha. Wama xiqqoodha wanni isin sirreessuu qabdan channel YouTube banattanii video irratti maxxansaa jirtu taanaan subscribing keessan dhibba gada ta'us yookaan 20 sa ta'u 50 sa ta'u step xiqqoo amma video irratti isinitti agarsiisu kana hordofuudhaan banattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma channeliin kun subscribe 25 qaba home video playlist ammallee communityin hin banamne jechuudha. Kana jechuun share gochuu hin danda'u namaaf jechuudha. Maaliif waan communityin hin banamneef akka YouTubein community irratti nuuf banuuf egaa wanni nuti jalqaba gochuu qabnu jalqaba Chrome irraa waan nuti sirreessuu qabnu jira. Google Chrome irra deemuudhaan Google Chrome irraa waa takka lama waliin sirreessina. Akka community tab YouTube nuuf banamuuf Chrome irra erga seennee booda yoo barbaanne gubbaatti youtube.com jenna yoo YouTubein dura irra jiraate immoo isuma irra tuquudhaan gara fuula duraa deemnee desktop site godhanna. Tuqaa sadan gubbaa tuqachuudhaan tuqaan sadan gubbaa kana jira isarra tuqachuudhaan desktop site akka kompiitaraa godhannaa jechuudha. Gara YouTube Studio Google Chrome deemuudhaaf desktop site irra yeroo tuqanne fuulli duraan xiqqaatee mobile site itti mul'atu amma nuuf bal'atee jechuudha. Gara YouTube Studio Google Chrome irra deemuudhaan waan takka lama waliin sirreessina waan ta'eef erga desktop site godhannee booda barreeffamni waan sirriitti mul'anneef bilbila kiyya dalga ciibsuudhaan isinitti agarsiisa. Profile irra tuqanna. Erga desktop site godhee booda profile irra tuqachuudhaan yeroo baay'ee YouTube Studio ka jedhu kana irra yoo tuqxan gara YouTube Studio bilbila isin geessa waan ta'eef irra qabdanii dhaabattu irra tuqxanii jechuudha. Yeroo isin irra qabdanii dhaabattan filannoo isiniif kenna. Sirriitti YouTube Studio si jettu irra qabdanii dhaabattu sanaan booda open in new tab in group isa jedhu isa jalqaba filannaa jechuudha. Isa jalqaba kana yeroo filannu YouTube didiimaa lama jalatti nuu fida ka X hin qabne irra tuqannaa jechuudha. Ka dhumarra jiru kanarra tuqanna. Yeroo nuti isa tuqanne kallattiidhumaan gara YouTube Studio Google Chrome irra nu geessee haala kanaan nuuf bana. Mallattoolee as jala jiran keessaa mallattoo settingii tokko jirti. Barreeffama hin qabdu mallattoo settingiitii dhuma bilbilaarra jirti. Isirra tuqannaa jechuudha gara settingii deemna. Settingii xiqqoo sanarra yeroo nuti tuynu haala kanaan settingii gubbaatti nu jedhee haala kanaan nu baasa. General channel ka jedhu jira. Settingii jala channel isii jettu kanarra tuqanna. Channel ka jettu general itti aantee jirti isirra tuqanna. Yeroo isirra tuqannu mata duree sadii nuuf fida. Basic info ni jira, advanced setting fi future nuuf fida. Future isa jedhu isa sadaffaa kanarra tuqanna ammallee. Channelin keessan verify ta'uu qaba. Akkaataa channel YouTube verify itti godhan duraan barsiiseen jira. Lakkoofsa tokko haga sadii jira. Enable ta'uu qaba jechuudha sadanuu. Isa sadaffaati kan nuti fayyadamnu lammaffaa irratti kan isin lakkoofsa bilbilaa verify gootanu amma garuu YouTube irraanuu verify gochuun ni danda'ama. Bakki lakkoofsa bilbilaa itti guuttatan kun right ta'uu qaba jechuudha. Isa sadaffaarra deemna. Isa sadaffaa advance future ka jedhu kanarra deemuudhaan illegal bakka jedhu kana fuula dura xiyyi tokko ni jirti. Xiyyattii sanarra tuqanna akka inni gadi nuuf baasu. Xiyyattii kanarra yeroo nuti tuqannu haala kanaan nuuf baasaa jechuudha. Jala sana barreeffama biluun barreeffame access future ka jedhu kun ni jira. Access future kanarra tuqanna. Access future kun filannoo sadii qaba. Yeroo nuti irra tuqanne filannoo sadii nuuf kenna jechuudha. Irra tuqna access future irra filannoo sadan sana nuuf fida. Filannoon sadan kun akkaataa itti future YouTube argannu inni jalqaba use video verification dha. Video sakandii 30 waraabnee erguudha. Nun barbaachisu hin fayyadamnu isaa jechuudha. Maalifi video yeroo tokko tokko ni simata yeroo baay'ee simatu waan ta'eef. Filannoon inni lammaffaa use your ID dha. ID card yookaan passportii fayyadamii jedha. Isa sin fayyadamnu namni baay'een passportii waan hin qabneef jechuudha. Isa sadaffaa fayyadamna. Build channel history. Video adda addaa YouTube irra channelii sanaan daawwachuu isa jedhu kana isa filannaa jechuudha. Channelii sanaan video adda addaa daawwachuu isa sadaffaa filachuudhaan next tuqannaa jechuudha.
Kana kan nuti godhaa jirruuf advance feature yookaan access feature argachuuf waan gara fuulduraatti YouTube'n update godhu mara yeroodhaan argachuudhaaf next tuqnaa jechuudha. Erga isa sadaffaa filannee kaane. Sanaan booda daniin kun jala isaa jira dan ka jedhu kana tuqannaa jechuudha. Amma as keessaa xumurree jirra YouTube'itti barreessinaa jechuudha kanaan booda. Gara YouTube'itti deebi'uudhaan amma YouTube'itti barreessinaa advance feature gara fuula duraatti bultii xiqqoodhaan booda inni nu enable ta'a. Inni amma illegible jedhee daalachaa'ee taa'u kun jechuudha. Kana akkasumatti dhiisuudhaan dhiifnee keessaa baanee gara YouTube'i deemna erga channel history filannee kaane. YouTube'i irra seenuudhaan profaayilii keenya gubbaa tuqanna. Erga YouTube'i dhuma aappii YouTube'i irra seennee profaayilii keenya gubbaa tuquudhaan gara gajjallaa sana help and feedback ka jedhu jira settingii taane help and feedback ka jedhu kanarra tuqanna. Help and feedback. Help and feedback kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Ni eeyduu yeroo irra tuqxanii kaatan haga inni isiniif banutti jechuudha. Sanaan booda haala kanaan nuuf baasa helpii gubbaa kaa'uudhaan jala sanatti ammallee send feedback ka jedhu jira. Ammas send feedback ka dhumarra jiru kana irra tuqanna. Send feedback waan YouTube'itti barreessuu barbaanne rakkina qabnu itti muuf. Sanaan booda haala kanaan nu baasa get started ka jedhu kun jala isaa jira. Get started ka jedhu kana tuqachuun ammas gara fuula duraa deemna bakka nuti irratti katabannu nuuf fida. Tell us how we can improve our product ka jedhu kun ni jira. Bakka kanatti barreeffama xiqqoo irratti barreessina. Many YouTubers with less than 500 subscribers getting a community tab. Please enable the community tab on my channel. Namoonni baay'een subscribe 500 gadiin community tabin jalaaf banamaa jira. Kiyyas naa banaa please waan jedhu irratti katabannaa jechuudha. Erga kana katabannee kaane xiyyi fuula dura isaa jiru kun ni jira. Xiyya sana tuquudhaan itti ergina. Yeroo xiyya kana tuqnee gara fuula duraa adeemnu barreeffama kana description jalan isiniif kaaha barreeffama asirratti barreeffamnu yeroo gara fuula duraa adeemnu haala kanaan nuuf baasa screenshot itti dabalinuun jedha. Screenshot nun barbaachisu continue tuquu keenyaan dura deleting kun as jirti delete sana tuqnee bakka screenshot balleessuudhaan continue tuqnaa jechuudha jala isaan sana screenshot hin barbaachisu continue ka jedhu kana jala jiru tuqanna. Yeroo nuti tuqne may we email you for more information update nun jedha yes ka jedhu filannaa jechuudha gara emailitiin akka jarri update adda addaa waan haaraa YouTube irratti uumame nuuf ergani. Yes yeroo nuti tuqne gara fuula duraa nu geessuudhaan thanks for sharing your feedback waan jedhu nuuf fidaa jechuudha. Kana jechuun feedbackiin keenya ergamee jira galatoomii feedbackii kennu erguu keetiif nun jedha. So ifnee duubatti deebinaa jechuudha. Haala kanaan salphaatti akka community tabiin subscribe dhuma xiqqoodhaan nuuf banamu feedbackii keenya iyyata keenya galfannaa jechuudha YouTube irratti. Bultii xiqqoodhaan booda community tabiin nuuf banamaa jechuudha. Community tabiin view guddaan argamsiisa faayidaa guddaas qaba. Haala kanaan itti barreessitanii sirreeffachuu qabduun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaataa akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.